Okay. Mata dureen itti aansinee ilaallu definition of terminology in psychiatry jechoota saayikaatirii keessatti itti fayyadamu hiikkaasaa tokko tokkoon ilaalla. Sign and symptoms mallattoolee namticha kanarra mul'attuu fi kan inni ofirra beeku. Tana jechoota saayikaatiriidhaa hiikkaasaa beekuun barbaachisaadha. Learning objective yeroo mata duree kana fidde to help you identify what sign and symptom are in psychiatry. Mallattooleen warreen rakkoo sammuu qaban keessatti jirtu eenyu faa jechuu si garsiisa. Sign and symptom of emotion, miira, speech, mallattoolee dubbii keessa jiran, perception akkaataa hubannaa namaa, thought akkaataa namni tokko itti yaadu, motor activity sochii qaamni namaa taasisu, cognition cognitive akkaataa xiinxalasaa kana keessatti mallattoolee jiran hiikkaa isaatii wajjin tokko tokko ilaalla. Dura sign jechuun maali? Sign jechuun mallattoo ijaan mul'atu jechuudha. Observation and the objective finding elicited by clinician. Ogeessaan wanta mul'atu waan ijaan irratti argu takkaa meeshaan irra safaru santu sign jedhama. Fakkeenyaaf patient is constricted affect. Namtichi kuni cinqamu jira. Psychomotor retardation. Psychological activity isaa dalaguutti hin jirtu waan ijaan isa kanarraa mul'atu jechuudha. Sign jechuun. Symptom jechuun mallattoo patientiin qoftiin ofirra beeku jechuudha. Subjective experience described by patient. Mallattoo patientiin sun ofii isaatiif si ibsu saniin symptom jedhama. Often expressed as chief complaint. Akka chief complaintiitti lafa kaayama inni kun. Chief complaint jechuun maal taatee dhufte hoggaa jaaniin kan inni sitti himu. For example, depressed mood. Jidduu tana cinqamutti hin jira. Lack of energy humna hin qabu. Akkuma tokko na laaffisa. Siin jedha. Syndrome jechuun maali? Syndrome jechuun groups of sign and symptoms. Saayinii waan ijaan gartuu fi symptomii tan inni ofii isaatii sitti himu sana yeroo walitti daballe that together make up recognizable condition. Haala addaan namaa bahu tokko yeroo isiin uumte syndrome jaaniin. More equivocal than specific disorder or disease. Rakkoo tana jettee dabaafturra syndromii tanaatu irra tilmaama sirriidhaa si kenna. Symptoms are more likely to indicate mental disorder if they occur together. Mallattoon namtichi sitti himu kun rakkoolee sammuuti jettee beekuudhaaf yeroon isheen si dandeessitu if they occur together yoo walii wajjin jiraatte persistent walii fufaadhaan yoo taatee fi interfere with function of individual hojii yoo isa kana dhorkite yeroo san symptomiin tun mallattoo rakkoo sammuutii jettee akka ibsuu dandeessu si taasifti. Sign and symptoms psychiatry keessa jirtu over 350 terms are used. Mallattoo psychiatric illness kana keessatti jechoota 350 oltu jira. Haarayni. Becoming an expert in recognizing specific sign and symptom. Mallattoo tana beekuun ogeessa tokko maal fayyada? Allow clinician to understandably communicate with other clinician. Ogeessa akkasaa biraatiif hoggaa waa'ee dhukkubsataa kanaa himu sirriitti akka irraa hubachiisuu danda'a. Accurately make diagnosis. Qorannaa sirriidhaa taasisuu danda'a. Effectively manage treatment. Sirnaan wal'aansa godhuufii danda'a. Reliably predict prognosis. Namtichi kun gara fuulduraa akkana ta'uu taa'aa jee sirriitti kan inni beeku isa dandeessa. Thoroughly explore pathophysiology, cause and psychodynamic issue. Dhimmoota dhukkubsataa kanaa sababni isaa kana ta'uu danda'a. Akkasumas adeemsi dhukkubni kun keessa dabraa dhufe akkana jee akka inni beeku isa taasisa. Mallattoolee tana adda baasuu danda'uu fi beekuun. Jalqaba abnormality related to emotion. Rakkoolee miiraa wajjin wal qabatanii jiran. Emotion jechuun miira yeroo jaan
complex feeling state haala miira nama tokko keessa jiru psychological change occurring as response to some event. Miirri nama tokkoo yeroo wanni takka jijjiiramte wanni jijjiirame takka hoggaa dhufte dura miira isa keessa jiru santu jijjiirama. Kana booda amala calaqqisu qaba. Behavior component that related to affect in the mood jaaniin. Emotionii kanaatu miira kanaatu paartii lama qaba. Paartiin lamaan inni qabu moodiidhaa fi affect jaaniin. Mood jechuun waan keessa isaa sanitti itti dhagayamu jiru san. Inside feeling of personii kanaa mood jaan. Relatively long lasting yeroo dheertuudhaaf tasii hojii turtu sanii mood jaan. Affectiin ammoo akka ati tataatu san waan keessa si dhagayamu jiru san irraa gubbaa tanarra waan ati calaqqiftu san. Affectiin outward and observed expression of one feeling. Miira isa dhagayamu san akkaataa inni itti ibsatu saniin affect jaan. It is most short-lived. Affecting kun yeroo gabaabduudha. Affect should be assessed in terms of amma akka namtichi waan keessatti itti dhagayamu jiru san gubbaa tanarra mul'isu kana yeroo laallu stability waan saniif halaala. Wanni sun yeroo dheertuudhaaf irra turtimu moodafteetii xiqquma mul'isee irraa huddii appropriate sirruma miira isa dhagayame san akkaataa inni itti ibsate kun sirriidha. To content of speak and the circumstance haala keessa jiruu fi qabiyyee jechoota inni dubbatuu san waliin. Intensity turtiin hamma itti deddeebitu. Flat, blunted fi constricted jaaniin. Affect can be sad, happy, euphoric, irritable, anxious. Amma affect jechuun kun wanni namni gubbaa tanarra calaqqisu kun gaddafaa ta'uu danda'a. Gammachuufaa ta'uu danda'a. Garmalee gammachuu humnaa ol baate fa'aa mul'isuu danda'a. Irritabilii fa'aa, walwaalachuu fa'aa, anxious cinqamuu fa'aa, neutral kan humaa mul'ifne fa'aa akkanumatti ta'uu fa'aa danda'a. Fearful sodaachuu fa'aa danda'a. Angry aaruu fa'aa danda'a. Akkuma namni kun miira alarratti baasee mul'ifatu kanaan affect jaan. Affectiin kuni appropriateidhaa fi inappropriateidhaa jira. Appropriate affectiin kun kasirriidhaa jechuudha. In which emotional tone is in harmony with accompanying idea, thought or speak. Yeroonii fi hammi miira inni mul'ifatu kuni yaada isaa takka ammoo dubbii isaa sanii wajjin walgiteedha. Amma yoo si aarsaan aaruu waan jiraati. Garuu immoo appropriate ta'uu qabdi. Inappropriate jechuun ammoo disharmony between emotional feeling tone and the idea. Hangi inni aare sunii fi hanguma kanaa tokkos si aarsaa hanga namni siin juutti. Fi ammaas waan silaatti gadduu qabanitti gammaduu fa'aa waan silaatti hofluu qaban fa'aatti aaruu wantoota akkanaa kanaan inappropriate jaan. For example, laughing when discussing deeds of loved one. Nama inni kan jaalatu tokko du'e jettee yeroo ati itti himtu hofluu fa'aa. Kun amma inappropriate affect jaanii. Haalli kanaa kuni mostly seen in severe psychiatric disorder warreen rakkoolee sammuudhaa ciccimtuu qaban sanirra mul'ata. Restricted or constricted affect kan jaaniin. Restricted jechuun daangeffamte yookaan immoo dhiphoo jechuudha. Reduction in intensity of feeling tone hangi miira isa dhagayamee suni gabbu'ee jira. Less severe than blunted affect. Garuu blunted jechuun duudaa sanirra gabbuutuudha. But clearly reduced. Garuu sirritti irratee jira. Limited range of expressed emotion. Miira kana hanguma xiqqoo ibsata. Uuma xiqqoo. Little variability of expression during interview. Facial expression isarraa mul'atu yeroo isa kana haasofsiiftu uuma xiqqoo garaagara. Waan gammachiisutti himtuus waan gaddiisaatti himtuus.
Bilaantiin affeekti kan jaaniini kun immoo duudee jira siibar riidaakshinidha. Sirritti irratee jira miirri isaa kun. The individual facial expression vary little. Sirritti miirri isa kanarratti wanni inni kun calaqqisu baay'ee gabbu'a. There are few physical gesture of emotion. Miira isaa kana wanni inni qaamaan agarsiisu akka inni kun jiru uuma xiqqoo jira. Eye contactiin isaa ija keessas ilaaluun isaa minimaalidha. Hedduu ija keessas ilaaluu hin danda'u. Or the patient seem to stare at interviewer. Nama isa haasofsiisu kana ijaan takkuma takka ijaan laaleeti akka nama ija hannaatiin nama laaluutti xiqqishoo laalee irraa lafa laala. The patient speak in monotonous tone. Sagaleen isaa suutaa haasawa. Tooniin isaa wal fakkaataadha. With little vocal inflection. Sagaleen isaa gabbuutu. The person faces seem to have little muscle tone. Fuulli isaa kuni hoggaa aare walitti shubamuu yeroo koflulleen diriiru. Maashaan fuula isaa kuni uuma xiqqoo jijjiiramu. Bilaantiin affeekti jaaniin. Filaat affeektiin ammoo kanaa gadiiti. Moorsii bariidha kanarra hamaadha. Which essentially no affective expression. Wahumarraa mul'atu hin qabu. Aaruusi hin gammaduusi hin kofluusi. The interviewer may feel namni isaa haasofsiisu kana akkamsi'a nama meeshatti haasa'u jiru. Waan lubbuu hin qabnetti nama haasa'u jirutti fakkaatti. Hin dubbatu jala. If he is told that his mother is died or if he is told that he will lottery, response will be the same. Haatitii du'e jettuunis lootarii miliyoona 100 injifatte jettuunis deebisaan isaa tokko. No expression of sadness as the news of death of his mother. Miirri gaddaa sun irraa mul'atu. Silaa uummateetti du'e yeroo jaaniin miirri gaddaa irraa mul'achuu qabu. Irraa mul'atu. Filaat affeekti jaaniin ka diriiree jiru. Ka biraa laabaayil affeektidha. Laabaayil affeekti jechuun amma gara gaggala jechuudha. Refers to abrupt, rapid and repeated shift of type and intensity of emotion. Dafeeti ammuma gammadii ammumaan tana kofla repeat shiftidha. Amma miira tokkorraa tokko jijjiiramaa oola. Are related to external stimuli. Wanni alaa akka isa godhaa sunillee hin jirtu. Wanni isa gammachiisees hin jirtu. Takka wanni isa hanganumatti aarsees hin jirtu. It is not proportionate to expected response. Deebisa irraa eegamu sanii wajjin yeroo wal bira qabde waliin madaalu. There is emotional incontinence jaaniin kan. Miira to'achuu hin dandeenye. Miira isaa to'achuu hin danda'u jechuudha. Inni biraa muudidha. Amma gaa emotionii waa lama qabdi jennee affeektiidhaa fi muudidha. Affeektii ilaalle mood jechuun tun hoo maali? Waan keessa nama dhagayamaate kun amma. Pervasive and sustained emotion. Miira yeroo dheeraadhaaf namaa wajji turuu fi heddumminaan jiru subjectively experienced and reported by patient. Kan dhukkubsataan sun baasee sitti himu. Sani. Affeektii garuu ijumaan irratti agartaawu. For example, moodii tana keessa depressionii fa'aa jira. Cinqamaa fa'aa jiraachuu. Elation yookaan happy gammaduu fa'aa jira. Anger yookaan immoo aaruu fa'aa jira. Moodii tana jala euthamic mood jaaniin ka jalqaba. Euthamic jechuun normal jechuudha. Normal ranges of mood. Normal range jechuun absence of depression or elevated mood. Garmaleedhaas gammachuun humnaa ol ittiin kunne gaddeetis garmalee hin cinqamne. Euthamic mood jechuun garmaleedhaas hin gaddine garmaleedhaas hin gammanne walakkaa jira jechuudha. Normal mood jaaniin. Alexithymia jaanii ka biraa. Alexithymia jechuun person inability to describe ibsuun danda'u akkam keessa jirta yoo jetteen amma haalli ati keessa jirtu kun maal fakkaata yoo jetteen ibsuun danda'u.
difficulty in describing or being aware of emotion or mood. Miiruma isaa kanaa ibsachuu hin danda'u. Akkam jiitiin sitti hima jira. Miira isaa ibsachuu hin danda'u kun aleksimiyaa jedhanii. Kan biraa irritable moodidha. Irritable mood jechuun nama bakka xiqqishoo tuqaafatu jechuudha. Xiqquma tuqaafata dafee aara. State in which person is easily annoyed and provoked to anger. Dafeetti butama, dafee aara, dafee aarri qaba. Irritable mood jedhaniin kana. Kan biraa mood swing. Mood swing jechuun laabaa ilmuudidha gamanaa gamas daddarbama jechuudha. Waan ijoolleen waliin daddarbitu san. Oscillation yookaan immoo fluctuation ol bahee gad bu'u. Mood between euphoria and depression. Ammumaan tana garmalee gammada, ammumaan tana garmalee cinqama. Jidduu tana jira jechuudha. Mood swingiin. Inni biraa elated or expansive mood jedhaniin. Kuni garmalee gammadimma. Elated mood yookaan expansive mood jechuun miira garmalee ol ka'e. It is characterized by excessive happiness, hedduu gammadee, frequently with an overestimation of their significance or importance. Osoo hanga gammadisan yaada keessan galchii yookaan tilmaama keessan galchini garmalee gammade. Yoo sumuunii kenniteefis akka nama miiliyoona kenneefiitti garmalee gammada. Inni biraa hypomaniaadha. Amma gaa mirqaanni isa jiru kun gabbu'e kun. Mood abnormality with qualitative character of mania but less intense. Amaluma miira ol ka'ee kanaati garuu immoo hedduurran turu. Hypomania jechuun garmalee mirqaanni garuu irraa gad jira. Maaniyaa jechuun tun akkamisa? Maaniyaa jechuun hiikkaansaa mirqaana jechuu garmalee. Mood state characterized by elation, agitation, hyperactivity, hypersexuality, accelerated thinking and speaking. Amma namni tokko maaniyaadha jechuudha. Ammumaan tana garmalee gammada. Ammumaan tana if jibbammaas. Hojii hoggaa dalaguus humnaa ol dalaga. Hyperactivity yeroo deemullee suuta deemuu hin beeku. Ni fiiga. Maallaqallee yeroo baasu humnaa ol baasa. Akkaataan inni itti yaadulleen of dhaaduu jaalata. Haasawallee suuta haasawuu hin beeku ni lallabaa. Eega ganama eegale hanga galgalaatti nusu maaniyaa jedhaniin. Fuuldura jirti tokko tokkoon laalla. Kan biraa depression. Depression jechuun cinqamuudha. Kun amma psychopathological feeling of sadness dha. Gadduudha garmalee. Aaruu saniin garmalee gadduu yookaan cinqamuu saniin depression jedhama. Inni biraa anhedooniyaa jedhama. Anhedooniyaa jechuun fedhii dhabuu jechuudha. Loss of interest in withdrawal from all regular and pleasurable activity. Kun amma nama cinqii qabuutu, nama depressionii qabuutu amala akkanaa kana qaba. Fedhii takkallee hin qabu. Hojii isaa ta'u guyyaa guyyaadha. Takka ammoo hojiilee nama gammachiiftu hunda keessaa of baasa. Keessaa baha jechuudha. Anhedooniyaa jedhanii. Inni biraa suicidal ideation. Suicidal ideation jechuun of ajjeesuu yaaduu miidhiiroo if ajjeesuu fa'aa jechisiisu. Thought of wanting to end one's own life. Ofirraa gabaabsuu yaadu. Jireenya isaa kana ofirraa asitti yoon if ajjeese hojii of yaaduu santu suicidal ideation jedhanii. Inni itti aanu dysphoric mood jedhaniin. Dysphoric moodiin unpleasant mood. Amala namatti hin tolle kun. Amala namatti hin tolle kan nama gammachiifneeni dysphoric mood jedhan. Katti aansinee ilaallu speak disorder. Rakkoo dubbiidhaan wajjin wal qabamee jirtu. Speak disorder. Pressure of speak jedhaniin. Pressure of speak jechuun dubbachuudhaaf dhiibbaan akka waa keessaa dhiibu jiraniitti rapid and increased in amount. Dafee dubbata ammauntiin isaallee ni dabala.
pressure of speech jaaniin dubbadhu isa godhu. Faallaan kanaa poverty of speech dha. Miskiinummaa dubbiidhaati. Restriction in amount. Hawwama xiqqoo dubbata bakka. Takkumaa lama dubbatee dhufa. Inni biraa rakkooleen dubbiidhaan wajjin wal qabatee jirtu non spontaneous. No self initiation. Ofiin eegalu. Ofumaafuu dubbii tana dubbachuun hin eegalatu. Yoo namni eegaleeffaa malee. Kan biraa muutizim. Muutizim jechuun cal eegaje hin dubbatu. Silent jechuudha. Kuma nama viidiyoo muutu godhe. Complete loss of speech. Guutumaa guututtuu dubbiin dubbatu. Kan biraa neologismidha. Neologism jechuun jecha haaraya namtichi kun kophatti uummate jechuudha. New word that are constructed by patient or ordinary words that are used in new way. Jechuma jiru kana karaa biraatiin itti fayyadamu. Yookaan immoo jecha haaraya uummata. Jecha haaraya afaansaa kophatti uummata jechuun neologism jaaniin. Inni itti aanu disorder of perception. Rakkoolee waa hubachuuti. Amma perception jechuun process of becoming aware what is present. Maaltu bakka tana jira jettee qaama miiraa keetiin beekuu tanaani perception jedhama. Amma ija tanaa yeroo waa agartu wanni kun maali diimtuu gurraatti ijaan seensi gooti. Takka ammoo gurraan dhageessi perception jechuun akkan. Disorder of perception yoo inni kuni miidhame rakkooleen isa kanaa bakka lamatti dabaati. Sensory distortion fi sensory deception jaaniin. Sensory distortion jechuun waanuma nagayaan jiru santu karaa biraatiin si mul'ata. Sensory deception ammoo waan jiru kanaa miti. New perceptionidha uumama. Ni sobame jechuun qaama miiraa kanaatu sobame. Hawwanni sun hin jirri ni jirti itti fakkaatti. Sensory distortion in there is constant real perceptual object. Objectiin dhugaadhaa sun ni jirti. Which is perceived in distorted way. Karaa dogoggoraatiin hubata garuu namtichi kun. Sensory deception in new perceptions occur that may or may not be responsive to external object. Wanni alaa isa kan akkana hubachiisa kan hin jirre. Amma sensory distortion kun maalirraa dhufa? Namni tokko waan takka akka maleetti maaliif hubata? These are change in perception that result of change in intensity. Turtiiwwan kanaa wajjin qabdu. Yooniif siddiitti biyaa oolte intensity isaa. Kan biraa special form. Special form jechuun akka maleetti hubatte. Karaa adda taheen fakkeenyaan sii godha maayikiroopishiyaadhaa fi maakiroopishiyaa jaaniin. Waan xiqqishoota akkasii guddoo taatee si mul'achuu faadhaa fi wanni silaa guddoon faan xiqqoo taatee si mul'achuu special jigwaa jaaniin. Intensity yeroo jaaniin hyperacusityidhaa fi hypoacusitii fa'aa jira. Hyperacusitii jechuun hanga isiitii oli dhageesse. Fakkeenyaaf yeroo hulaan cufamtu sagalee hulaa yeroo isiin cufamtu dhageessu tan akka waan rasaasni faan si dhawamee akka waan dhuka'aan faan hulaa tana dura si dhoohee si fakkaachuu jechuudha. Kun amma sensory distortion jaaniin. Jeeqamiinsa qaama miiraati. Sensory deception kan jaaniin ammoo kuni sobamuu qaama miiraati. This can be divided into two forms. Bifa lama qaba. Bakka lamatti dabaasan. Inni jalqabaa illusion jaaniin. Illusion jechuun waan ala kanarraa dhufe external objectii jirtu kana akka maletti hubate misinterpreted kun. Fakkeenyaaf haadaan lafa taa'a. Haada kana jawweese. Illusion jaaniin. Misinterpretation of stimuli.
Stimuli from perceived object are combined with mental image to produce false perception. Wanni ati lafa gartu kun suuraa teeta dogoggoraa duraan sammuu keessa jirtu sanii wajjin walitti dhufteeti akka malee akka ati hubattu si taasifti. Fakkeenyaaf misinterpreting shadow as threatening. Akka malee hubatteeti dukkana tana sodaattee maati. Dukkana tana keessa maaltu jira waan akkanaa keessa jiraami jettee sodaatte. Garuu wanni sun keessa hin jirtu. Illusion jedhanii. Kan biraa hallucination. Hallucination jechuun perception experience in absence of actual stimuli. Amma garaagarummaan illusionii taasisuun hallucination jidduu jirtu illusionii irratti wanni dhugaa sun ni jirti. Garuu hallucination irratti wanti dhugaa sun hin jirtu. Akkanumatti waan kana ta'uun dhabdu jettee sodaatte. Hallucination jedhanii. False perception without external stimuli jedhanii. Akka maletti hubachuu osoo wanni sun lafa hin jirre. Yookaan immoo misinterpretation. Which occur at the same time as real perception. Dhuguma si fakkaatti yeroo garii. Garuu wanni sun hin jirtu. Wanni jirti jettee si fakkaatti. Hallucination jedhanii. Came from within. Wajjin dhufti isiin tun yeroo hedduu. But subject react to them as true perception coming from without. Garuu hoggaa waan san dhugaadhaan yoo ilaalte hin jirtu. Fakkeenyaaf mana kana keessa hoggaa alaa ol seentu manni dukkana yoo ta'e mana kana keessa jawwee jira jette. Hoggaa ifaa ibsitu immoo hin jirtu. Hallucination jedhanii. Forms of hallucination isiin tun bifa qabdi. Karaalee ittiin dhuftu. Keessaa tokkoffaan auditory hallucination jedhanii. Auditory hallucination sagalee hin jirre dhagahuu jechuudha. Hearing voice which does not exist. Sagalee hin jirre faa dhageessa. Common in schizophrenia. Warreen schizophrenia qaban irratti kun beekamaadha. Different explanation of origin and different effect on the patient. Isin tuni bakki isin irraa kaatus eessarraa dhufti yoo jettees akka garagaraatti si ibsanii dhiibbaan isin dhukkubsataa kanarra fitu jirtulleen garagara namaa garagaratti. Namni gariin akkam ja'a. Running commentatory refers to experience of patient that strange people comment on his or her every action. Gocha inni godhu jiru kanarratti nama biraatiitu chiwaatti hima tana godhi jedhaniini kunuun gartuun dhageessu kana naan jechuu jiranii abaluu faan ja'a. Tokko kana kabiraa auditory hallucination kana keessa nama biraa ka waa'ee isaa tana haasa'u caqasa taa'ee. Kunis auditory hallucination. Kabiraa immoo nama biraatiitu isa kana yaama. Nama isa kana yaamu dhagaya. Jalaa uwwaata fa'a. Kun hundi auditory hallucination jedhama. Kabiraa visualidha. Visual hallucination jechuun seeing thing which doesn't exist. Waan hin jirre arkuu jechuudha. Hin gartuu mee kanati mee jettuun hin gartuu siin jedha. Kabiraa olfactoryidha. Olfactory hallucinationiin fooliin bakka tana hin jirre si dhufuu jechuudha. Smelling thing which doesn't exist and common. Waan hin jirre fooliin si dhufuu jechuudha. Kabiraa gustatory jedhaniin. Gustatory jechuun dhandhama hin jirre si dhagayamu. Hawaarraan tan afaan kiyya kun nyaanni ati tuyxu hundinuma hadhaawasitti. Experience strong taste in the mouth. Gustatory jechuun dhandhama taane if keessa dhagayuu jechuudha. Kan hin jirre jechuudha. Formi hallucination keessaa inni biraa tactileidha. Tactile hallucination jechuun akka waa si tuttuqu jiraaf irra dhagahu. Uumaa sirrii deema faasa fakkaatti. Sense of touch without existing stimuli. Hawwanni sun hin jirre. Waatu sirrii deema si fakkaatti. Takka waatu si ho'oo jira si fakkaatti. Insect crawling on the body, heat or electrical shock yookaan akka waan ifaan si tuqee faasa fakkaatti. Visual and tactile hallucination are
common in delirium. Eenyu irratti baay'inaan jira visual hallucination fi tactile warreen deliriumii yookaan caraqa keessa jiran. Alcohol withdrawal takka warreen dhugaatii dhiisee akkasumas fi warreen other medical condition rakkoolee fayyaa tabiraa warreen qaban irratti hallucination akkana kun baay'inaan jira. Inni biraa perceptual disorderii keessa derealizationidha jira. Derealization jechuun wanni naannoo kana jiru hundi jijjiiramtee jirti si fakkaachuu. Refers to experience of patient that everything in his surrounding appear to have changed and is strange. Wanni naannoo kana jirtu jijjiiramtee jirti inni balaarra akka jiru of hubachuu jechuudha. Kabiraa depersonalization. Depersonalization jechuun namummaa of mulquu jechuudha. Sensation of unreality concerning oneself. Qaama isaa kanarraa karri tokko yookaan immoo innummaan kunu dhugaa akka hin tahin qaama isaa akka hin tahin namummaarraa of baasuu jechuudha. Thought disorderidha kabiraa. Rakkoolee yaadinsaan wal qabatan. Thinking jechuun dandeettii waa yaaduudhaati. Ability to process information. One's mind in both content and form. Qabiyyee isaatii fi bifa isaa kana sammuu keessatti adeemsa odeeffannoon kun itti process ta'u kana yaaduu jaan. When logical sequence occur thinking is normal. Yeroo loojikiidhaan akkanumatti yeroo yaaddu yaadni kun normaalidha. Garuu disorderiin waa yaaduudhaan yaadni kun yeroon karaarraa maqe yookaan jallatee nuti jennu bifoota asii gadi kana qaba. Form of thoughtidhaa fi content of thoughtidhaatiitu disorderta. Bifa isaatii fi qabiyyee isaa. Specific disturbance in forms of thought keessatti wantoonni jiran jeeqamiinsa bifa yaadaa kanarratti wantoonni jijjiiramni jiru. Forms of thought jechuun how ideas are connected and related to each other. Yaanni kuni hangam takka wal qabata. Hangam takka haanee wajjiin hidhata qaba. Forms of formal thought disorderiinsa isaan asii gadii kana. Inni tokkoffaa neologism jaanii. Neologism jechuun jecha haaraya patientiin ofiif uummatu jechuudha. New word created by patient often by combining syllable of other word. Qubee jecha biraa ka fuulduraa jiru takka ka duubarra jiru kanarraa waliif fideeti jechoota biraa haaraya jidduu tanaa uummata. Waliif fidee. Neologism jaanii. Kabiraa circumstantiality jaanii. Circumstantiality jechuun bakka san dhaquudhaaf naannawaa oola jechuudha. Indirect speech that is delayed in reaching point. Qabxii silaa barbaade san dhaquudhaaf haasawa naannawaa oola. But eventually get from original point to desired goal. Garuu haa ta'u malee inni tura malee bakka deemuuf sanni dhaqa. Characterized by wanni namoonni kanaa kun ittiin beekaman inclusion of unnecessary detail. Waan hin barbaachifne keessa seenan. Fakkeenyaaf maal taatee dhufte yoo jetteen dheengadda barnaa fi maarreen tokko akkana taaneeti achi dhaynee bakka sanirraa as deebinee eega bakka tana dhufne waan akkanaa goonee san booda ati immoo beeki maal taatee dhufte jetteen. Dila kan akkana naanna'ee san booda tanaaf hin dhufee jedha. Circumstantiality jaanii. Inni biraa tangentiality. Tangentiality jechuun inability to have goal directed association of thought. Qabxii barbaadamu san gonkuman dhaqqabummaa. Garaagarummaan circumstantiality fi tangentiality jidduu jirtu kunis naannawaa oola bakka hin dhaqu garuu kun akkana jechuu deemtaa siin jaa boodarra. Speaker never get from desired point to desired goal. Qabxii irraa ka'uus hin beeku galmatti dhaabbatuus hin beeku. Inni biraa clang association. Clang association jechuun jecha sagalee wal fakkaattu waliif fidata.
association or speak directed by sounds of word rather than by its meaning. Hiikkaa isaa osoo hin ta'in sagalee jechaa sanii waliif fida. Akkana tahee yoo eegale eedhaan fixa. Sagalee wal fakkaattu. Hiikkaan abbaa dhageeffatu dhibdi. Inni biraa flight of idea. Flight of idea jechuun yaadni harkaa bararuu jechuudha. Rapid continuous verbalization. Haasawa kana eega walitti dhaabe addaan hin furu. Or play on word. Takka immoo jecha kanaan taphachaa oola jedhama. Produce constant shifting from one idea to another. Osoo kana dubbachuu jiru kanarraa kaan kutaa sanirraa kaan kutaa flight of idea jedhaniin. Inni biraa loosening of association. Loosening of association jechuun hidhatan qabu yaadni inni haasawu. Refers to lack of connection between idea. Yaada tokkoo fi tokko jidduu yaada inni haasu kana jidduu hidhanni hin jiru hariiroon qabu. As occur schizophrenia warreen schizophrenia kama severe forms of psychotic disorder keessaa tokko schizophrenia ni ilaalan fuuldura jira. When severe speak may be incoherent waliin qabatu. Hanga si jibbisiisu takka gahe haasawummaa inni haasawu. Inni biraa thought block. Thought block jechuun yaadni harka cufamuu jechuudha. Refers to experience of patient. Dhukkubsataan kuni waan akkam qaba amalli isaa sudden blackness. Osuma dubbachuu jiru caal jaajittutti. Caal je'eeti ati waan dhaga'uu jirtutti fakkaata if keessatti haasahee gamasiin akkana taate siin jedha. Jidduu tana caal je'e. The patient is lost track of her own thought. Karaarra deemuu jiru kana karaa yaada isaa kanaatu harkaa bada. Warreen garii bifa lama qaban. Gariin asiin caal je'eeti achiin eegala. Kun ammoo samaaliin jechuu jira jeessi gaafata. Inni biraa ekolaaliyaa jedhaniin. Ekolaaliyaa jechuun akkeessuu jechuudha. Fakkeenyaaf naannawa hallayyaadhaatti achi dhayxee yoo lallabde uummati jettu kana si jalaa deebifti. Pathological repeating of word of one person by another. Waan namni tokko jee jala deebi'uu jechuudha. Akkana taate ati eenyu siin jedha. Tend to be repetitive and persistent. Irra deddeebi'ee jaa wali fufaadha. Inni biraa delusion. Amma gaa delusion jechuun karee humna hallucinationidha jenna. Wanni jiraan jiru jenna. Garuu boodarra yoo niin amansiisa jette ni amanamma namtichi sun ka illusionidhaa fi hallucination. Delusion ammoo false belief that cannot be changed by rational argument. Ragaa feetetti fiti. Waan feete ji'iin abadan hin amanu. Delusion jedhanii. Amma haayilaandii kanaan qaruuraadha yoo jedhu lakki hoggaa walitti qabdiin ni lallaafataa ibiddarra yoo keessa ni gubataa jetteen ragaa meeqatti fidduus hin amanu inni. As pathology, it is distinct from belief based on false or incomplete information. Akka maletti ragaa sobaatiin amani. Eega amane of duuban deebu. Wanni inni itti amanatuun garuu delusion jechuudha. Hundee qabaachuun qabdu amantii isaatii wajjin takka aadaa isaatii wajjin duudhaa isaatii wajjin hidhata qabaachuun qabdu. Yooniif ka amantii taate amantiidhaatiitu kana jee tanaafin akkatti amanee jira sababa beezii qaba. Osuma beeziin hin jirre. They are particularly diagnostic importance dha. Gamma warreen psychotic disorder qaban irratti keessaa'u schizophrenia warreen qaban. Manic warreen mania ta'an. Psychotic depression warreen qaban delusionidhaan beekaman. False belief. Delusionin kuni false belief dha jenna. Based on incorrect inference about external reality. Waan ala kana jiru miti kan inni itti amanisu. Ragaan tokkolleen ala hin jiru. Firmly sustained despite what almost everybody else believe. Waan namni kun hunditti hin amanne ala amana. Belief is not ordinary accepted by another member of person culture or subculture.
namni amantii akkasaa qabu takka aadaa akkasaa qabu waan inni itti amanu sanan amanu. Inni kophatti itti amane jechuudha. Deluuziin jaaniin. Taayipii qabdi ishiin tun gosaa jira. Gosoota deluuziniidhaa keessaa tokko giraandiyoos deluuziin jaaniin. Giraandiyoos jechuun akkamitti ifaa manifestation kun an nama kana hundaa olii namni lafarra jiru kun hundi na barbaada ani nama barbaachisaadhaa jedha. Lakkii yoo ati hanguma namaati nama olii miti yoo jetteen amansiisuu hin dandeessu. Takka. Gosti lammaffaadhaa delusion of jealousy. Kun ka hinaaffaati. Takka infidelity jaaniini. Kun akkam jaa person believes that his spouse or partner is being unfaithful. Takka jaarsi kiyya kun yookaan immoo jaalalleen tiyya tun takka friendiin tiyya tun naaf hin amanamtu jaa. Hallayyaarra illee yoo darbiteef sin amanu jechuu gonkumaa. Delusion of jealousy jaaniin hinaaffaa. Kabiraa persecutory delusion jaaniin. Persecutory delusion jechuun namaatu ajjeesuu na barbaada, namaan na miidhuu deema, namaatu kabajaa tiyya tana na mulquu deemu, namaatu maraataa na godhuu deema je'eeti akkasitti amana. Refers to the patient believes that people or organization takka namoonni kun yookaan dhaabbata kanaatiitu trying to inflict harm on him. Narratti badii raawwachuu deema. Damage his reputation, kabaja tiyya na mulquu deemanii, na salphisuu deemanii, make him insane, maraataa na godhuu deemanii je'aman. Persecutory delusion jaaniin. Inni biraa nihilistic delusion jaaniin. Nihilistic delusion jechuun bakka qaamni kiyya kun narra hin jiru ja'a, ni haada, ni dida. Denial of existence of their body. Qaamni kiyya kun takka harki kiyya kun hin jiru ja'a. Aboo kanan gartuu jettee yoo itti agarsiiftees kun kiyyaa miti ja'a. Their mind is their loved one or world around. Takka namni hin jaaladhu kun hin jiru ja'a. Yookaan immoo sammuun tiyya tun hin jirtu ja'a. Takka addunyummaan tun hin jirtu ja'a. Nihilistic delusion jaaniin. Inni biraa delusion of guilty and worthlessness. Ani balleessaa an nama badiiti yookaan immoo nama yakkamaa nama gatiin qabne je'aman. Refers to patient believes that he is sinner. Dilaawaadha je'amana. He is not worthy to life. Jiraachuudhaaf hin tolu nama gatii qabu miti jireenya kanaaf jee akkas je'aman. Inni biraa erotomaniyaa jaaniin. Erotomaniyaan kun baay'inaan warreen dhiiraarra warreen dubartootaa keessatti irra heddummaata. Akkam jechuu hiikkaansaa delusional beliefidha. Akka malitti amanuu keessaa tokko that someone is deeply in love with him. Nama akka malee na jaalatu jira je'aman. Kan namni isa jaalatu hin jirre. Keessaa dubartoota warreen waan kana qabu. Nama jaalalatti jedhuu jiru, jaalalatti jaamaraachuu jiru jiraa je'a. Inni biraa delusion of reference dha. Kuni ragaadhaati. Concerned with idea that object, event or action of people have special significance for person. Gochi nama tokko takka immoo haalummaan dhufe tokkoo isaaf hiika qaba. Fakkeenyaaf gesture by somebody believed to be directed specifically to patient. Yoo namni tokkochi waan takka jee takka harka sossoosu anaaf deeman jaa. Naaf kana jee jaa. Bakka yeroo hunda waan dubbatame hunda anaaf wanni kun jaamte jaa. Delusional reference jaani. Kabira delusion of being controlled. Bakka to'atameetiin jiraa jeeti yaada. Akkam believe that personal action, impulse and thought are being controlled by outside agency. Qaama biraa ka alaa tokkootu gocha kiyya kanaas yaada kiyya kanaas to'atee jira wanni nan godhu tun tiyyaa miti qaama na dalasiisuu jira jaa. Kan ifii dalagu jiru. Delusion of being controlled jaani. Inni biraa thought withdrawalidha. Thought withdrawal jechuun yaadni kiyya kun na keessaa bahee kana wanni na keessaa yaada jaamee jiru kun tiyyaa miti jaa. Refers to patient experience that
His idea are mycentrically removed. Bifa ajaa'ibaatiin, bifa addaatiin yaadni kiyya kun na keessaa baafame. Akkam je'ii yaada warreen akkana yaada akkanaa kana qaban warreen poolitikaa fa'a. His political enemies remove his idea for their own personal ambitions. Yaada kiyya kana barna jalaa fudhatan jedha. Warreen diinota siyaasaa kiyya kanaatu yaada kiyya kana na keessaa fudhatee kan isaanii nan naqe jedha. Inni biraa thought broadcasting yaada faffacaasu, yaada gabaasuu jechuudha. Akkam patientiin kun akkam jaaseeti. His idea are shared by other without telling him. Osoo natti hin himini yaada kiyya kana namni biraa share godhee walii qoodu jira jedha. Na duuba. Inni biraa thought insertion yaada biraan na keessa kaayamee jira. Delusions that thought are being implemented in one mind by other people or forces. Humnaani yaada biraa na keessa kaayan malee yaadni kun kiyyaa miti jedha. Dirqiidhaan yaada isaanii narra fe'an malee. Inni itti aansinee ilaallu motor or behavioral abnormality. Sochiilee qaamni namaa taasisu kanarratti rakkoolee jiran. Fakkeenyaaf tik jechuun rirrifachuu jechuudha. Takka harkifaan sossoo'uu irregular involuntary repeated movement involving group of muscle. Gareen takka irra deddeebitee fedhii isaatiin malee yooniif sossoohaa oolte. Fakkeenyaaf harka kana faa lululaa yoo oole kanumatti takka ija faa sossoosaa oole, ija faa lillibsachaa yoo oole tik jaanii. Inni biraa mannerism. Mannerism jechuun repeated movement that appear to have some functional significance. Amala irra deddeebi'ee inni kun godhu. Deemsa irra deddeebi'ee deemu. Achi dhaqee as deebi'u, achi dhaqee as deebi'u. Some significance to given person. Nama kanaaf jecha waan inni taasisu. But used out of context and inappropriately. Garuu akkaataa maletti itti fayyadamuu jira. Fakkeenyaaf nama faa arrabsuu faadha mannerism amala isaati kan jedhan. Namoota tokko kan nama jaalatus inuma arrabsu warreen akkasiisan. Kan biraa stereotype jaaniin. Stereotype jechuun akkanumatti taa'eeti dhagaa kana faa lafarra oofa takka lafuma tana faa akkana diddira. Repeated movement that are regular. Irra deebiidhaan guyyaa guutuutti oolan kun without obvious significance. Osoo waan godhuuf hin beekne. Rocking to and fro. Dhagaa fuuldura faa oofee akkan as deebisee dhagaa kana faa lafarra akkana oofa taa'ee. Stereotype jaaniin. Inni biraa negativism. Negativism jechuun waan godhi jedhaniin faallaa godha jechuu yeroo hunda. Doing the opposite of what was asked to do. Waan hojjetu jedhaniin faallaa dalaga. Hayyoo jettee inni ta'a. Deemi yoo jettee inni dhaabbata. Dhaabbadhu yoo jettee inni ta'a faallaa dalaga. Inni biraa ecopiraxia. Ecopiraxia jechuun imitation of other act. Gocha nama biraa fakkeessa. Duuba deemeeti deemsa isaa kana faa akka inni itti deemu. Nama hokkolofaa wajjin akka inni itti hokkolofaa. San fakkeessaa oola baqa. Inni biraa ekolaaliyaa. Ekolaaliyaa jechuun haasawa nama biraa fakkeessuu jechuudha. Imitation of other speak. Haasawa nama biraa fakkeessuu bara akka dubbata. Inni biraa waxy flexibility. Waxy flexibility jechuun yeroo dheeraadhaaf takka miila wal gubbaa kaayee eega taa'e hin sossoo'u takka eega hirkatee dhaabbate. Bakka sanitti akka waan maxxansanii fakkaata jechuudha. Waxy flexibility jechuun maintenance of one body part in uncomfortable position for long period of time. Yeroo dheertuudhaaf haala mijanne keessa qaama isaa kana tursiisu.
Inni itti aansinee ilaallu disturbance of attention and concentration. Xiyyeeffannaan tun jeeqamuu. Amma attentioniidhaa fi concentrationiin yoo hiikne afaan Oromootti hiikkaansaa xiyyeeffannoo. Attention jechuun ability to focus on something. Dandeettii waan tokko irratti xiyyeeffattee takka dhaggeeffachuu takka ilaaluudhaati. Attention jedhanii xiyyeeffannaa. Concentration ability to maintain that focus. Waan irratti xiyyeeffattee ilaalte san irra dandeettii turuu danda'uuti concentration jechuun. Kareef immoo dandeettii irra xiyyeeffachuuti. Kun ammoo dandeettii waan irra xiyyeeffatte san irra turuuti. Attentioniidhaa fi concentrationiin kun can be impaired in many of psychiatric condition. Rakkoolee sammuu keessatti hedduu warreen jeeqaman keessaa tokko. Physical illnessii namoonni qabu faana. Inni biraa cognitive abnormality. Rakkoo waa yaaduudha, waa yaadachuu jechuudha. Cognitive abnormality keessaa inni jalqabaa amnesia. Amnesia jechuun waan dabree guutumattuu yaadachuu dadhabu takka immoo walakkaa irraanfachuu jechuudha. Partial or total inability to recall past experience. Waan dabree yaadachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf anti-retrograde fi retrograde jedhaniin garmalee hagabbu'ee fi xiqqoo hagabbu'e. Guutumattuu waan dabre san yaadachuu dadhabuu fi walakkaa yaadachuu dadhabu. Inni biraa anomiyaa. Anomiyaa jechuun waan biraa numa dubbata. Difficulty to name object. Maquma wahiiti hin beekne. Wanni kun maali yoo jetteen maqaa siisan hin beeku. Inni biraa apraxia. Apraxia jechuun inability to perform voluntary motor activity. Sochii qaamaa kana fedhinnaa isaatiin godhuu hin danda'u. Unexplained by motor or sensory impairment. Kun amma takkaa rakkoo motor narbiidhaa qaba yookaan immoo rakkoo sensory narbiidhaa qaba. Qaama isaa kana sochoosuu hin danda'u. Takka harka fa'aa sochoosuu hin danda'u. Inni biraa judgment. Judgment jechuun murtee. Ability to make sound decision in interest of self and other. Fedhinnaa isaatii fi fedhinnaa namoota biraa irratti dandeettii sagalee murtiidhaa kennuudha. Saniini judgment jedhanii. Insight. Insight jechuun silaana taate akka hiyyatti je'ee akka isa fakkaate saniin insight jedhama. Is correct awareness of one own mental and physical condition. Haala fayyaa sammuu isaatii fi haala qaama isaa kana akkaataan inni kun itti yaadu kun akkaataan inni hubannaa kennuuf kun hubannaan inni qabu tun sirriidha moo sirrii miti. Insight jedhaniin. Amma gaa wanti hangammaan tanaatti ilaalle maali? It is important to know main sign in the symptom in psychiatry. Mallattoolee ijoo jirtu tana beekuun barbaachisaa. There is no pathognomonic symptom in psychiatry. Wanni hubachuu qabdu mallattooleen dhukkubni kan mallattoo tana qaba jedhamee kophatti jirtu hin jirtu. Some sign and symptom are more common in certain disorders than other. Mallattooleen irra hedduun rakkoolee takka irratti baay'atti. Rakkoolee ta'an irra mallattoon tun rakkoo tanarratti irra baay'atti jettee beekuudha. Wanneen gammaatti ilaalle. Kanaaf mata dureen tun asii xumuramti. Kutaatti aanu nu eega.